Akkam jirtu hordoftoonni kiyya. Ani nagaa kootii galata rabbii haa ta'u. Egaa har'a gara keessanitti deebi'een jira. Seenaa koo hundumaallee hin beektu. Isinitti madheen jira. Kaan keessaanillee warri na jajjabeessitan guddaa galatoomaa isiniin jedha. Akkasumallee har'as waan sin gaafachuu qabu. Maaliifi yaada keessan malee hin ta'u. Gaaffii keessan na barbaachisa. Isiniin gaafachuu wanta tokko isiniin gaafachuu na barbaachisa. Maaliifi namni hubannaa walirraa fudhata waan ta'eefi anis akkasuma gaafas yaada naaf kennitanii yaada sana qabadhee dhugaa rabbiitii baay'ee jijjiirama argachaan ture qaatasii. Ammallee yaada keessa waan na barbaachisuufi akka yaada naaf kennitan akka jajjabina naaf kennitan isinan barbaada. Kanaafiyyuu waan hundumaa keessatti immoo gorsi namaas gargaarsi namaas nama barbaachisa. Namni tokko har'aa waa gochuu hin danda'u. Mukti tokko hin aara malee hin boba'u jedha Oromoo. Kanaafuu namni tokko qofa waa tokko illee gochuu hin danda'u. Yaadni namaa baay'ee nama barbaachisa. Dhugaa rabbii isinitti himaa baay'ee keessaanillee warri na jajjabeessan guddaa galatoomaa. Ammallee akkasuma seenaa makoo sanaa wal qabatee qarshii ani hin qabu. Qarshii koo fixeeraa akkanumallee qarshii kan namaa dhufe qarshii sanallee namni narraa fudhate ammallee sana hafee qarshii irratti naa dabaluu qabdaa naan jettee namittee amma ammaatti na jinqiti. Dhugaa rabbiiti. Anis waan godhu wallaalee lubbuu kiyyatti murteessuu fi lubbuun nama raraarti. Dhugaa rabbiiti. Ani carraa makoo kana waliisaa wallaalee hin jira. Waan kun natti gaaffii ta'ee jira. Dhugaa rabbii yoo isinitti immoo anaaf gaaffiidha. Maaliifi nam tokko carraa gaarii dhalata tokko immoo sirma carraa gadhee dhalata. Dhugaa rabbiiti. Maaliif dhugaa rabbii baay'ee jibbisiisaadha carraa nama tokko. Akka koofaa baay'ee nama jibbisiisa dhugaa rabbii. Kanaafiyyuu egaa madaamiinis qarshii sana narraa kukkuttee qarshiis fudhachaa hin jiru. Madaamiin kunis qarshii naalachaa hin jirtu. Anis waliisa wallaalee hin jira. Gara biraa immoo madaamiin kiyyallee bakka hoolota deemtee hoolota fa'aa eegdaa naan jechaa jirti. Ani immoo akkamittiin akka dhiiraa bakkeerraa hoolota sii eegaa hin eeguu naan gala malee jennaani sin ajjeesa malee biyya sin galtu ani immoo sin ajjeesa naan jette. Dhugaa rabbiiti. Mee akka dhiiraa bakkee bulanii hoolota re'oota ishee eeguu fi dhugaa rabbiiti hin danda'ama. Hin danda'amaa dhugaa rabbii. Madaamii cakkaanii akkasii qabduu dhugaa rabbii baay'ee natti jabaatte isheen. Namittiin qarshii hansheetiin na fiddisuuni natti gorsitee kunoo waa isheen na guchiste. Axxee guyyaa hojii mana keessaa hojjechaa ooltaa axxee bishaan nyaata kenniteefi immoo achuma bulta eegaa naan jette. Ani dhiira na seete immoo akkamittanii iddoo re'ootaa bulaa iddoo gaalaa bulaa hin haquun jeen hin haquun ajjeesi malee naa sin ajjeesa malee hin haqxa dirqama keenaan jechaa jirti. Mee isa kanarratti gaaffii adaraa keessan deebii naaf kennaa. Dhugaa rabbiiti. Mee moo maal godhinaa wayya? Anoo akkasaa wallaalee qofaa kiyyaas taa'ee yaades dadhabe dhugaa rabbii waan tokko falana dhabe. Ammatuu ka'ee bada jedheesi akkatti badan hin beeku. Karaa biraa immoo silkii nama tokko illee hin qabu yookiin kan nama bukkee dhaabbattee jajjabeessu illee tokko hin qabu. Akkasatti bahuun sun na dhabee. Egaa namittiin kun hedduu natti cimaa jirti. Baay'ee natti cimaa jirti. Anis gochaa waan godhu dhabee taa'ee boo'uu malee furmaata tokko illee arganne. Dhugaa rabbiiti. Mee warri mana gola arabaa jirtan hundumtuu hin dabarsinaame barumsa isiniif ta'a. Ani kunoo akkana cinqameen jira. Dhugaa rabbiiti. Ani biyya yoon gales maatiin kiyyaa akka isaan na jibbanii akka isaan karaa irratti nagatan nan beeka. Dhugaa rabbiiti. Maaliifi
durayyuu gaafadhe jennaan maatiin kiyya asnatti hin deemini waan jedhanii jiranii fi ammas utuun galee namni galagalee na ilaalu hin jiru. Yeroo qarshii malee yeroo rakkinaa namni galagalee nama ilaalu. Kanaafiyyuu anaa fi anatti baay'ee rakkoo ta'ee jira. Baay'ee rakkoo ta'ee jira. Guyyaa mana keessa hojjedhee achi ro'oota deemee achi immoo isayyuu immoo achi bulta inni isheen jettu baay'ee natti gaaffii ta'eera. Ani hira maalii ittiin bakkee bulee ro'oota eeguufi hira maalii jedhu anaan baay'ee na gaddisiisaa jira dhugaa rabbiiti. Mee dhugaa rabbii warroonni viidiyoon kun sin bira ga'ee mee furmaata naaf godhaa dhugaa rabbii na jajjabeessaa. Mee kana si baasa jedhaati natti maamee dhugaa rabbii. Ani walii masaa wallaahi nama mari'adhus nan dhabe nama na gorsus nan dhabe mee isin immoo dhugaa rabbii dhuguma rabbiiti warri gara laaftaan warroonni nama gargaaruun beekamtan warroonni gara laaftanii nama bira hin dabarree mee dhugaa rabbii furmaata kanaa naaf godhaa. Ani beekesni nu himadhu bakka ani baay'ee miidhameen jira. Baay'ee miidhameen jira. Mee isa kanaaf adaraa keessaa furmaata naaf godhaa. Namni viidiyoon kun si bira ga'e immoo adaraa hin dabarsin. Barumsa siif haa ta'u. Waa'een koo barumsa siniif haa ta'u. Galatoomaa adaraa keessaan na gorsaa una bukkee dhaabbadha.